Waaqayyo madaamii akkanaa isiniif haa kennu. Dhugaa Waaqayyo waanan jedhullee na wallaalee Waaqayyo madaamii akkanaa rabbi isinii haa kennu. Dhugaa Waaqayyo waan mana akkasii jechuudha. Akkuma argaa jirtanii sarraatanyaa ishee wajjiniin haadha manaati tuni madaamii ishee jechuudha. Madaamii ishee wajjiniin sirbaa jiranii sirba irraa hin balleessu jechuudha. Sirba afaan Oromooti kan isaan sirbaa jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko namni gaariin isin jira badaan isin jira yoo jennu sobaa miti jechuudha. Dhugaadha waanuma jiru akkuma namni keenya badaan jiru akkuma isaanillee badaan isin jira gaariin isin jira. Kanaaf hunduma keessayyuu namni gaariinis namni badaanis hin jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii madaamii ishee wajjin kan taphachaa jirtu jechuudha. Akkuma isin jedhe kun afaan Oromootiin taphachaa jiru. Sirba afaan Oromootti bananii taphachaa jiru jechuudha. Maaliif isin jabeettanii wanti fidee waa irraa hin barattu jechuudha. Namoonni tokko yeroo tokko madaamiin isii teenya badduudha. Madaamiin teenya akkana jettan. Dakka hundi badduu miti, hundi gaarii miti, hundi badduu miti. Gaariin garrameenis hin jirti jechuudha. Isinii galee kanaaf nama hundaan badaa jechuu hin danda'amu. Akkuma keenya keessa gaariin jiru kan isaanii keessallee gaariin jira. Akkuma keenya keessa badaan jiru kan isaanii keessallee badaan jira jechuudha. Kanaaf hundaan badaan jennu hundaan gaariin jennu jechuudha. Kanaaf immoo Waaqayyoon madaamii akkanaa isinitti haa qabu. Garramee tana taphattuu tana jechuudha. Viidiyoodha ishee akka mucayyoon tun tokko irratti kan isheen hojjettu akkuma jiru ishee faana fa'aa hojjetti jechuudha. Akka diraamaatti fa'aa hojjetu baay'ee tokko jechuudha. Akka isin das nama jettu bakka akkasii. Madaamiin jechuun bakka kan akkasii kana hawwee dadhabe jechuuf yaallee nama gaariidha garuu viidiyoon baanee akkasitti wajjin hojjennu malee viidiyoon hin baan malee baay'ee gaariidha jechuudha. Innaa maasin jechuu barbaade walumaa galatti nama badaanis hin jira gaariinis hin jira jechuu barbaadatan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ari nagaa kooti galata Waaqayyo siillee baga nagaa taatan baga jiraattas hin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kan warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabskiraaybii gochuun maamila keenya ta'a. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba agartanitti obboleettiin keenya tokko akkuma anaata akkuma si'iif mana namaa keessa daladdi. Garuu mana namaa keessa erga daladdu jechuudha. Mucayyoon kun baay'ee wal jaalatu madaama isheetiin baay'ee jaalatu akkasuma tokkirra wajjin hojjetu. Kan ishee madaamiin tana garuu hin beeku mucayyoo tan beeka jechuudha. Mucayyoo irratti hedduu takka walii waraabu hedduu takka wajjin hojjetu jechuudha. Isinii galee baay'ee tokko jechuudha. Maaliif akka namni gaariinis jiru badaanis akkuma isin jedhe isaanii bakka namni gaariin sidaa hin jira hin jedhuun viidiyoo kana isin fide. Yeroo baay'ee ijoolleen yeroo dhaan fakkeenya warri maatiin kiyya bira taa'u kun nama gaariidha isaan akka hin sobdaa waan akkasiiti akkas jettan nama gaarii miti isaan jedhu. Garuu gaariin namni hundi gaarii miti namni hundi badaa miti. Fakkeenya manni tokko yoo badaa ta'e manni tokko badaan ta'u manni tokko immoo gaarii ta'a jechuudha. Siigalee jarri immoo gaafa nama waan gaariitti si qabee nama gaariitti si qabe akkuma keetis garramee ta'an isaanillee garrameedha jechuudha. Siigaltee nama badaanis hin jira gaariinis hin jirre sababa kanaaf jechuudha. Ijoollee baay'ee naannallee yeroo baay'ee hin sobdaa dhoowwaaf viidiyoo baasan malee isaan akkuma beektan kaajuu dubartiin Saudi Arabiyaa keessatti viidiyoo baaniin hojjechuus hin danda'anii waraabduus hin dandeessu jechuudha. Hin ajjeefamtaayyuu hin ajjeefamtu dhugaa rabbii hin ajjeefamtu jechuudha. Kanaaf ani waraabuu hin dandeenye malee waan akka fakkeenyaaf kun amma beeruuti mucayyoon kun kan jiraattu madaamiin beeruuti agarsiisuu wanta nama dhokatan hin jiru isaanii firiidha akkatti qullaa isaan deemanii jechuudha. Isaaf firiidha jechuudha walumaa galatti. Kanaaf isaan nama dhokatanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen immoo kan asiitii fi kan isaanii tokko mati waan ta'eef malee silaa anna waraaba akka mana kanaatiin halkanii fi guyyaan tokko isaa waliin hojjedha yuutuubii isaa waliin hojjedha jechuudha. Garuu asitti immoo dubartiin namatti bahuu hin danda'amu jechuudha walumaa galatti malee baay'ee nama gaarii baay'ee nama gagarrameedha bisullee jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een lakkii siifan hin sobda yeroo baay'ee akkas naan jettu ijoollee maal akka ta'e hin beekan. Karaa tokkitiin akkas naan jedhu jechuudha. Amma andam anuyyuu madaamii koota akkas jedhee hima jenna yoo isin gaarii taatanii madaamiin teechis gaarii taatee jedhiini haa jedhanii gaarummaan abbaadhaaf malee namaaf himati naan jette akkasuma ofii isheetiif gaarummaa hojjette malee namaaf himati garuu baastee mul'achuun wanni tokko waan namni si godhe tokko yoo itti himte hin sobanii namaan jedha yoo ofii isaaniitii madaamii isaanii gooneef hin sobdanis hin jedha. Kuni fa'aame amma sobaare ishee anan taasoo bushii silaa waan naabitan kan agarsiisa waan isaan naawudha sitoota isaan naabisan agarsiisa. Fakkeenyaaf yoo ta'u wajjiniin sorbite wajjiniin yookiin immoo tuktukii waraabdu jedhee kunillee soba ta'aa jechuudha bar. Ishii kuni hoo kun waan akkanaa kun maal jettu mee amma koomentii irratti naa barreessaa.
Kanaaf namni gaariin isin jira, badaan isin jira, madaamii gaarii jira, madaamii badaa jira jechuudha. Kanaafuu nama hundaan gaariin jedhina, nama hundaan badaan jedhina. Akkuma badaan jiru gaariinis jira waan ta'eef, akkuma gaariin jiru immoo badaanis jira waan ta'eef. Kanaaf mucayyoo kana fide barnoota irraa fudhattu akkasuma immoo namoota irraa illee barnoota hin fudhatama siniin jechuu barbaadatan. Inni biraa immoo ijoolleen fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko mana madaamii keessa jiraattanii gola madaamii keessa teessanii jechuudha. Yoo isaan hin jaalanne fakkeenyaaf yeroo ijoollee daa'ima waraabuu dandeessanii tokko irratti akkasuma immoo mana isaanii waraabuu dandeessanii isaan immoo yoo tokko isin argan immoo isin loluu danda'u warroota akkasii jechuudha. Erga isaan wanta isaan hin barbaachisne gola namaa keessatti hin hojjetina. Ani dhaamsa isin qabu kanadha. Gola namaa keessatti waan isaan hin barbaachisne jechuudha. Fakkeenyaaf yoo mana keenya keessatti tokko waraabis hin jedhan hin waraabin. Bakka maaliif ati kan dhufteef hojii waan ta'e isa waraabuuf himte jechuudha. Kanaaf yeroo isaan akkasii hin jedhan isin immoo dhiibdanii ittiin deeminaati waan isaa isin jedhan dhaga'uu qabdan. Gaafa isaa isin mana san keessatti waraabamte immoo otoo arganii waan biraa isin irraan ga'uu danda'u. Waan hin taane rakkina hin taane irraan ga'uu danda'u waan ta'eef dhiisuu qabdaa jechuudha. Sigalee wanta jarri hin barbaachisne jechuudha. Akkasuma immoo fakkeenyaaf madaamiin kee gaafa moobaayilii hin barbaadu si harkatti arguu hin barbaanne ta'e dhiisuma siiwush baqa dhiisi baqa maaliif hin darba waan hunduyyuu gaafa obsitee jettee hin darba malee akkanatti waa hafaa miti. Biiftuun akka dhiitetti naftu miti hin bariiti. Fakkeenyaaf osoo akka dhiitetti haftee hundi isaa halkan ta'a jechuudha. Kanaaf akka dhiitetti naftu nima bari'a. Akkasani nutis yookiin immoo akka biyya ormaa baane kanatti nafnu guyyaa tokko nu bari'uuf ta'a guyyaa tokko nu dabruuf ta'a waan ta'eef isinillee akka biiftuu sanitti akka dukkanaa fi ifaa sanitti beekuu qabdanii jechuudha. Maaliif har'a yoo dukkanni sitti jiraate iyyuu galgalli yoo dukkana ta'e iyyuu borummoo ifa agartaa jechuudha. Har'a galgala kana amma zeensi waraabaa rakkoo amma galgala kana amma galgala miti borummoo ifatti baana jechuudha isin galee. Borgana ifatti baanee jechuudha nu ife jechuudha. Kanuma jireenyi ilma namaallee akka kana jechuudha. Boroo dukkana keessa jiraattee sitti cimee qormaan sitti cimee waa hundi sitti dukkanaa'e kana borummoo si ifaa jechuudha. Kanaaf obsaatii keessa darbaa isin jechuu barbaada. Waanuma sitti dhufu tokko waanuma sitti dhufe hundumaayyuu immoo obsitee keessa darbuu qabda. Aartee namaa walloltee maal jechuu osoo hin taane obsitee keessa darbuu qabda. Obboleettii kiyya mana madaamii akka koo jirtu jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko bari'uu danda'a jechuudha. Guyyaa tokko immoo atis waan gaariitti baate nama gaarii taate fuula namaa dura dhaabbachuu dandeessa waan ta'eef. Kanaaf waan hundiyyuu obsa nama gaafata obsa godhadhaati mana madaamii keessa gajjadhaati hojjetadhaa isin jechuu barbaada hundi keessanii jechuudha. Fakkeenya ijoollee baay'eedha kan baqa yeroo baay'ee laayivii kana irratti taa'anii ijoolleen baay'inaan jechuudha. Yoo madaamii isaanii akkasitti baqa madaamii keenya akkas nu godhee madaamii keenya akkas nu godhe ofii keenyaa balleessinee gaafa immoo isaanillee akkinu cubbuudha jechuudha. Ofii keenyaa illee dura ofii mirgaaf dirqama keenya illee beekuu qabna. Mirgi keenya maalidhaa dirqamni keenya maalidha jennee gaafa biyya ormaa kana ufnu beekuu qabna jechuudha. Akkuma isinitti ufetti osoo hin taane akkuma isin ufee osoo haasa'uu hin taane waan isiniif hin galle tokkotti beekuu qabdanii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo keessan ofii keessan mataa keessanillee beekuu qabdanii wanna si barbaachisu wanna si barbaachisne gola namaa keessatti hojjechuu fi wanta hojjechuu fi wanta hin hojjennillee addaan baastanii beekuu qabdanii yeroo biyyaa baatanii jechuudha. Maaliif keessattuu kan dhaamsa kana dabarsaaf jiru ijoollee akka koo aaddisii keessa turan osoo hin taane kan reefa aaddisii dhufan yookiin immoo haarawaa dhuftanidha jechuudha. Kanas hin dabarsaa dhufu. Isin galee kanaaf adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa'e yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan rakkatan kan waan baay'ee ta'an sababa kanaan jechuudha. Isin galtee kanaaf adaraa keessan obboloota koo hundumti keessan halaan. Kanaaf ijoolleen keenya waan baataniif beekuu qabdu mirgaaf dirqama keessanillee beekuu qabdu mana namaa keessatti wanta hojjetamu wanta hin hojjetamne isiniin jechuu barbaadetan obboleewwan koo maaliif isaan waa hunda hin jaalatan gaafa mana namaa keessatti waan hin taane yoo daladdanii fakkeenya laayivii fa'aa keessatti kan seentan yoo ta'e yookiin isaan akka carraa ta'e keessa seenuu danda'u waan ta'eef hin jaalatan waan ta'eef dhiisuu ofirraa qabdan isin galee akkas isin jedha hordoftoota kiyya akkasuma kan warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'e laayik sheerii nu gochuun dagatinaa'e akka nama bira nu gahu akkasuma immoo warri yaadaa fi qeeqa yoo qabaatan immoo komentii jalatti
barreessuun dagatinaa isinin jaalladha isinin kabaja isinin jedha hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya باي باي hanga فيديو براتي ولت deemnutti isin jira ijoollee adaraa keessa warri viidiyoo kana agartan hundi keessanuu laayikii sinaa godhaay sheer sinaa godhaay isinin jechuun jaalladha maaliif wal jajjabeessina waan ta'eef sira waan hin dabarre tokko irratti wal jajjabeessaa oolla waan ta'eef nakas nagaa ta'a fayyaa ta'a isin jaalladha